maaf itti boqochuu dadhabdi? Maaliifi itti boqochuu hin dandeessu? Bakka dhugaa itti boqochuu hin dandeessu. bilbilanii poolisii yaamanii poolisiin reefka isaa kutaa ciisichaa keessaa fuudhanii gara Paawulos hospitaalii geessanii qorannoo daqiiqaa 30 caalle irratti geggeessanii reefka fudhaa galaa jedhanii maatiitti firoottanitti akka kennanidha. Yeroo reefka fudhachuudhaaf kaanu maatiin fuula irra huccuu ittiin maramee jiru kana irraa baafnee ilaalla jennaan poolisiin fuula isaa malee bakka biraa ilaaluun dhorkaadha jedhee maatii ittisee jira. Maatiin ammoo maaliif kana gootu ilmoo keenya obboleessa keenya tiruu keenya sababa inni itti du'e ilaaluu barbaanna. Ableedhaan diramee du'e moo summiidhaan du'e moo dhibee rabbiitiin du'e moo ilaalla ija keenyaan qaama isaarra jennaan doktorri morma kiyyachita malee tasuma laaltanu jedhee dhowwe. Reeffa isaa fudhatanii gara Burraayyuu ergi gaanii booda saanduqa bananii gaafa ilaalanuun ableedhaan morma kana jala bakka 3 diramee jira. Garaan isaa baqaqee akka jiru maddeen keenya ijaan argan nuuf mirkaneessanii jiran. Hundumaafuu asirratti gaaffii qabu. Doktorri maatii isaatiin maaliif ilaalchisu dhorki? Obbolaa maaliif ilaalchisu dhorki? Lammaffaa qorannoon daqiiqaa 30 reefka irratti geggeeffamu maali? Shira akkamiitu duuba jira? Doktorri qorannoo godhe sun gaafa barreessu dhibee honneetiin akka inni du'etti katabe. Haa ta'u malee maatiin ableedhaan bakka 3 morma jala diramuu isaa ijaan arganii jiru. Kana gaafa as keessatti ilaallu shirri guddaan du'a isaa keessa jiraachuu mul'isa. Koomedii inni hojjetaa ture keessa waan daqiiqaa tokko kanamee daawwadhaa nama akkamii akka inni ture irraa hubattu. Wanti dhibu waa'ee barnoota kana ijoollee keenyaa hin qoosinaan jedha. Amma ijoolleen keenya Oromoon durii ijoolleen Oromoo keenyaa durii kan akka warra Hawwaa Abuur warra mootoramaa hojjete eewudha isaan Galiiloo Galgaloo eewudha Mikaa'el Baradaa Albeertii Taanaa isaan ijoolleen Oromoodha. Baratanii koomedii isaa kanarraa argitanii maatiin ammoo maaliif kana gootu ilmoo keenya obboleessa keenya tiruu keenya sababa inni itti du'e ilaaluu barbaanna. Ableedhaan diramee du'e moo summiidhaan du'e moo dhibee rabbiitiin du'e moo ilaalla ija keenyaan qaama isaarra jennaan doktorri morma kiyyachita malee tasuma laaltanu jedhee dhowwe. Reeffa isaa fudhatanii gara Burraayyuu ergi gaanii booda saanduqa bananii gaafa ilaalanuun ableedhaan morma kana jala bakka 3 diramee jira. Garaan isaa baqaqee akka jiru maddeen keenya ijaan argan nuuf mirkaneessanii jiran. Hundumaafuu asirratti gaaffii qabu. Doktorri maatii isaatiin maaliif ilaalchisu dhorki? Obbolaa maaliif ilaalchisu dhorki? Lammaffaa qorannoon daqiiqaa 30 reefka irratti geggeeffamu maali? Shira akkamiitu duuba jira? Doktorri qorannoo godhe sun gaafa barreessu dhibee honneetiin akka inni du'etti katabe. Haa ta'u malee maatiin ableedhaan bakka 3 morma jala diramuu isaa ijaan arganii jiru. Kana gaafa as keessatti ilaallu shirri guddaan du'a isaa keessa jiraachuu mul'isa. Koomedii inni hojjetaa ture keessa waan daqiiqaa tokko kanamee daawwadhaa nama akkamii akka inni ture irraa hubattu. Wanti dhibu waa'ee barnoota kana ijoollee keenyaa hin qoosinaan jedha. Amma ijoolleen keenya Oromoon durii ijoolleen Oromoo keenyaa durii kan akka warra Hawwaa Abuur warra mootoramaa hojjete eewudha isaan Galiiloo Galgaloo eewudha Mikaa'el Baradaa Albeertii Taanaa isaan ijoolleen Oromoodha. Barataniiti. Koomedii isaa kanarraa argitanii namni kun maaliif akka inni ajjeefamu maaliif akka inni barbaadamu maaliif tarkaanfiin akka inni irratti fudhatame tilmaamuun nama rakkisu. Kan nama ajaa'ibu hiriyoonni isaa guyyaarraa gara hoteela inni du'etti Jaamootti argamu deemanii hoteela sana gaafa laalan hoteelli sun muuziqaa banatee sirbaa jira. Hojiin isaa daqiiqaa tokkoof hin dhaabbanne. Ilma namaa tokko miti sareenuu yoo duute namni ni gadda.
nama ajaa'ibu jechuudha. Inni kaan wal guddisa, inni kaan ogummaa qabdu irratti ogummaa akka dabalattu waliif awwa, inni kaan beekumsuma qabdu irratti beekumsa akka dabalattu birrii baasee wal barsiisee iddoo guddaa walii gaha. Uummanni Oromoo garuu, ijoolleen Oromoo garuu kunoo yoo waa beekte yoo gadi baate yookiin tokko sanii ajjeesu yookiin waraana ajjeesu yookiin immoo makiinaan gacca'anii ajjeesu. Nutumtu waliin jaalannu, nutumtu waliin kabajnu, nutumtu bakka kabaja waliif hin qabnu. Maali garuu dhugaa baay'ee tokko jechuun bakka baay'ee nama ajaa'ibaa, baay'ee tokko nama gaddisiisas. Mucaan kuni koomedii isaa yoo ilaalu qaldiyoota isaa yookiin barumsa hedduu dabarsa jechuudha. Sooreenii jechuudha. Keessumatti yeroo baay'ee nan daawwadha jechuudha. Daawwattu isaatiin har'a du'eefi miti. Keessumatti qaldii qalladu yookiin koomediin hojjetu jechuudha. Koomediyoon isaa baay'ee mi'aa jechuudha. Qaldoonni isaa, hojiin isaa, diraamaan isaa baay'ee nama kolfisiisa yookiin nama bashannansiisa bichaa otoo hin ta'in barumsa namaaf laata jechuudha. Barumsa namaaf dabarsaatu hojjetamu mucaan jechuudha. Hacaaluun akkas nyaatame biyya kanaaf, Oromiyaadhaaf yookiin biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kanaaf mucaan kuni in fayyada ture. Amma hoo jedhan waraanamee du'e hoo jedhani maali uummanni keenya kun yoo ijoolleen xiqqoo barsiifatee qaxalee kana gadi baasee inoof kalu jechuudha. Maaliif haati isaa gaaf barsiiftumee ijoollee in qabdii miti dhabdee wajjin buquqooftee daarooftee bakka rakkattee ofii beeloftee yookiin qoraanti baattee yookiin qansiraa namaa hojjattee yookiin bakka ta'utti hojjatteetu barsiifatte jechuudha. Gaafa immoo xiqqoo ishiin fooyyee fi hojii eegalee fi beekumsa qabu, cimina qabu baasee agarsiisee akkatti jalaa ajjeesanii haati dhalte maalaa jettu, gadameessaadhaa maalaa jettu. Armiyaa toosiftee guddiftee nama ajjeese sanaan maalaa jedhu. Maaf waliin eeddan ijoolleen keenya? Cimaa akkasiin naa qabdan? Ijoollee cimtuu akkasii maaf ofirraa faffageessu? Maaf waliin eegdan? Maaliif? Dhugaa keessa koo na gubate jechuudha. Mucaa kana yeroo baay'ee nan daawwadha. Yeroo baay'ee jechuudha. Qaldoonni isaa natti tolu. Keessa kooti mi'aawu jechuudha. Yeroo baay'ee diraamaa ilaalee addaan kuta malee ilaalu jechuudha. Kan isaa garuu bakka anis gaaf tokko barsiifadhee itti dadhabee qansiraa hojjetadhee guddifadhee gaafan iddoo kanaan ga'u ofii kooti bayeen eeggadhamoo isinis gaafa ilmoo dhaltanii barsiifattanii qansiraas haa ta'u waan tokkoon barsiifattanii gadi baaftanii akkasii irbaata du'aa duraa ta'u gadameessi haadhaa maalaa jedhu biyya kana. Armi haatoo siftee guddiste maalaa jedhu dadhabbiin ishiin itti dadhabde itti boqochuuf hime ilmootti. Biyya kana keessatti bakka beekaan tokko hin bulu, cimaan tokko hin bulu. Faradi yaa Waaqayyo, abbaa firdii ati callisiin faradi. Beekaan bakka wanti tokkoon qaba daawwattoota kiyyaa. Durbii tokkotu jira jechuudha. Durbii abbaan keenya lamaan haadhoodha.
barataa cimaa ture jechuudha. Baratee haati itti dadhabdee waan qansiraa isaa ta'u maal isaa ta'u galaa tolchitee fi itti baattee guddistee barsiisteetu gaafa baratee eebbisaa ga'ee boqonnaadhaaf gara biyyaa galu jechuudha. Kunoo gannuma akkanaa kana mataadhuma qabame jechuudha. Mataa qabame mucaadhuma kanatti fakkaate bakka. Mataa bichaa mataa konna naanna'ee mataa kana qabame hospitaala Phaawulos fidanii achitti nu dawwalanii amma nuti qaqqabnutti guyyaa tokkitti keessatti lubbuun isaa darbite jechuudha. Jaanuun argine jechuudha. Reenfa fudhannee galle jechuudha. Akkuma kana bakka sanaa bu'ee yoon ilaalu mucaan kuni nama cimaa hin bulu biyya kana keessatti. Namni cimaan bakka hin ta'u maaliif akka ta'an hin beekan. Biyya kanaaf hin ta'u. Namni cimaan hin bulu bakka. Dhugaa Waaqayyo baay'ee keessi koo irrarrana jedheetu jechuudha. Maaliif laa? Meejoollee aatinaa guddifattee itti boqochuudhaaf uffa ilmoon koo naa gayyattee isinitti haa dhaga'amu dhugaa. Haati kan ishiin itti dadhabduuf, kan ishiin barsiiftuuf, kan ishiin qansiraatti hojjettuuf, kan ishiin qoraan itti baattuuf, kan ishiin bishaan namaa waraabdee wanta namaa gootee qululleettee ija namaa keessa heeddee guddifattuuf bakka boru ilmoon koo kun naataati harkana qabdi galgala koo bareechi Waaqayyo jechuun ilmoo ofitti galgala keessa boqochuudha bakka. Maaliif? Maaliif biyya kana keessatti haati ilmoo ishiitti dadhabdee guddifatte maaf itti boqochuu dadhabdi? Maaliif itti boqochuu hin dandeessu bakka? Dhugaa itti boqochuu hin dandeessu.